lamaa kana mootummaa akka hin taane of beeka. Silaa warra biyyattii mootummaan qabdu filannoon har'a Tigraay gaggeessaa jirtu kun filannoo guutuu biyyaalessaati. Filannoo silaa akka mootummaan biyya tokko wal keessa jirrutti kan mootummaan tokko guyyaa tokko gaggeessu tureeyyu jechuudha. Uummanni Tigraay meeshaalee haa qabaatu. Hidhannoolee haa qabaatu. Hidhannoo bichaa miti meeshaalee bichaa miti jarri kutannoolee hin qabdi jechuudha. So ani uummata Tigraay irratti hin tokkosu. Uummata Tigraay irratti maaskii kennaafi malee hin ajjeesu jedhe. Hin beeka kaa. Namni bakki ajjeesaniif bakki hin ajjeefne adda kaa. Tigraay yoggaa inni xiyyiitii kenneef xiyyiituma kennitiif kaa biyyoo nyaachifti. Halkan takka isan bulchitu waan beekuuf. Uummata Oromoo uummata rakkoo maalii akka qabu. Maaliif akka inni hidhannootti namanne yoo hidhate kan hidhate maaliif akka inni hin deeggarre ani hin beeku. Kun anaaf naaf hin galu. Maaliif rakkoo maal akka ta'e ifatti wanni kun naaf hin galu. Si galee Abiyyi har'a teessoo tolfataa jira. Amma boodee darbee jira bakka waan hamtuu abidda hamtuu jala darbee jira. Abiddi hamtuun kan Tigraay biyyoo ishii nyaachiftu ture. Kan Gitaachoo Asaffaa inni ilmaan Oromootirraa ruka muraa ture sun har'a Abiyyitti jiru. Inni ilmaan Oromoo fannisaa ture sun har'a Abiyyitti jiru. Gitaachoo Asaffaa kalee ilmaan Oromoo ajjeesaa waraabessa nyaachisaa ture. Har'a Abiyyi ajjeesee waraabessa nyaachisaa ture. Abiyyi guyyaa har'aa tana darbee jira. Guyyaa har'aa tana nagaan maal jedhama afaan warraatiin yoon afaqqini akka jedha san afaan dibatee damma dibatee waan san keessa darbee jira. Amma booddee humni Abiyyi sochoosu hin jiru. Humni Abiyyi sochoosu duraan Tigraay ture. Uummanni Oromoo sochoosu. Uummanni Oromoo karaa cufuudhaan uummanni Oromoo lagannaa gabaa godhuudhaan hoomillee sosochoosuu hin danda'u. Maaliif dhuma namni keenya? Maaliif dhaloonni qubee akka kiyyaa jenereeshiniin akka kiyyaa maaliif dhuma lafatti? Maaliif dhuma bu'aa tokko malee? Yoo hidhannootti namanne taane yoo hidhannee hin lolle taane bu'aa tokko malee maaliif dhuma dhaloonni koo? Maaliif dhuma? Jenereeshiniin keessa jiru iyyoomee jiraatu maaliif dhuma? Erga hayyuun Profeesarri Dooktarri uummanni Oromoo hidhatee akka hin lolle gorsa hin laanne hidhatee deemee lolee akka diina ofirraa kuffisu hin goone maaliif dhumaan jedhe dhaloonni kiyya maaliif dhuma iyyoomee jiraate hoo? By the way, uummanni yeroo amma Harargee keessatti qabsaa jirtan, hiriira bahaa jirtan, lagannaa gabaarra jirtan hedduu galatoomaa waan guddaa bu'aa guddaa irra jirtu. Karaa qabsoo keenyatiin bu'aas yaa fidu saabisuu fiduu baatus garuu guddaa galatoomaa. Amma booda garuu dhaggeeffadhaa dhugaa sinitti mi'an. Amma booda garuu dhugaa sinitti mi'an. Eeggadhaa, qalbeeffadhaa. Nuti yoo saba taane, nuti yoo nama taane waan tokkotti amanuu qabna. Gaafa Afrikaa keessatti kun Irooppaa yookiin Ameerikaa yookiin Astiraaliyaa Kanaadaa miti. Gaafa Afrikaa keessatti mootummaan aangoo karaa nagaatti sii kennu hin jiru. Waan ormi kalee haasa'een har'a irra deebi'ee haasa'an. Waan ormi kalee dubbataa tureen har'a irra deebi'ee dubbadhaan. Ani kanan dubbadhuuf dhaloonni jenereeshinii dhaloonni qubee dargaggeessi har'a akka kiyyaa bu'aa malee dhumuu hin qabu wanne waan qabne. Hoo bu'aa qabate walii gallee wal mari'annee hidhannee haa lollu. Diina kuffisne yoo ta'e. Erga Hacaaluun du'ee jalqabee erga Jawaar Mahammad faa mana hidhaa seenanii jalqabee hanga hoonatitti jijjiirama tokko malee ijoolleen hoggaa 5 qabee hanga jaarsa hoggaa 90 hoggaa 100tti du'aa jira. Bu'aa tokko malee har'a warri hidhannoo qabu, warri taankii qabu, warri jeettii qabu gamatti filannoo isaa gaggeessaa jira. Kasi hatteedhaani jennaan gowwaan galeeniitiidhaani waan ta'eef.
isuma bosona keessa jirullee tumsa namni godhuuf hin jiru Oromoo keessa. Isuma bosona keessa jirullee namni itti amanu hin jiru. Profeesarri dooktarra yuun itti amanu hin jiru. No, hin hojjetu waan akkasii. Dhaaba uummata Oromoo fitinaa. Dhaaba uummata Oromoo hin fitinaa. Lagannaa gabaa marsaa Abiraffaa, marsaa Shanaffaa, marsaa Jaaffaa itti hin waamin. Dhaabbadhu uummata Oromootirraa. Dhaabbadhu hiyyeessi Oromoo haa jiraatu. Hin lolla hoo itti hidhachiisi lolchiisi. Taa'ii gadi wal mari'adhu. Nama kan du'aa jiru. Namaa miti bineensu nama marara. Bu'aa tokko malee. Lubbuun nama akkatti du'u qaba. Lubbuun nama waan itti wareeggamuuf qaba. Maal wanni qoosan akkasii? Maal tacamallaquudha wanni akkasii? Yoo hidhadhu akka nama har'a bar Tigree miliyoona 6 filannoo gaggeessaa jira bar Itoophiyaa keessatti. Ofirraa finciltee onnee ishii godhattee miliyoona 6 taanee maqaadha akka horii karuma tokkorra yaadu. Karaa tokkor kan jalaa hunduu harka mirgaarra yaana kan bitaatti jalaa goru hin jiru. Kuni nun baasu. Warra hidhamenne hidhaadha baasu hin jiru. Ofii keenyafillee mootummaa Minilik Abiyoot kaasee kan ofirraa buusu hin teenye. Okay? Seera maleetti ilmaan Oromoo maaliif rukutanne? Seera maleetti ilmaan Oromoo maaliif duuti? Hin jiru qabsoon akkasii gaafa Afrikaa keessa. Hin jiru qabsoo taphni akkasii. Asitti hiriira hoo baane nagaan baanee gal. Nagaan mirga keenya ibsannee gal. Har'a dhiira bira dabartee dubartoonni du'aa jirti biyya keessatti. Lagannaa gabaa kana keessatti bu'aan tokko hin dhufu. Abiyyi Ahmad istiraatejii Isaayyaas Afeworqiiti. Egaan istiraatejii isaa istiraatejii Afeworqiiti. Inni teessoo isa uummanni beela'uu baatee du'uu baatee Abiyyi cinqii isaatii miti. Inni istiraatejii isaa mee hubadha seenaa uummata Eertiraa dhagaa. Seenaa uummata Eertiraa dhagaa akkamitti akka uummanni sun jiraatu. Meelaadhaa waan namichi kun godhu luka namaa dhiqa. Meelaadhaa waan namichi kun godhu tiraafika ta'eeti namaaf waraqaa hidha. Meelaadhaa waan namichi kun godhu iddoo paarkii deemetti namni kun nama shoota nama aangoo mataa isaa barbaadu malee nama faayidaa saba tokkoo fi biyya tokkootiif jijjiirama barbaadu miti. Namni kun baay'ee nama aangoo jaalatu. Odoo nama aangoo jaalatu ta'uu baatee Tigraayitti bu'aara. Odoo nama aangoo jaalatu ta'uu baatee har'a aangoo kabachiisa aangoo biyyatti. Okay? Tigraayillee zanaa jettee kabajettee filannoo ishee abbaan fe'ee gaala abbaan fe'ee haa shannafu. Darbatsiyoon darbee ariinan darbee dhimma mataa isaanii isaan garuu kaayyootti qobsaaniif sangalma ga'anii jiran. Funyaan tana fuudhanii keechaa fuudhanii jiran. Ani Tigraayitti nuusa takkan tokkosu jedhe. Hin beeka kaa waan isa godhu. Nuti loon jedhe loon taane maaliif namni keenya loon akka kiyyaa maaliif dhuma? Saan akka kiyyaa maaliif dhumaan jedhe namni maaliif dhuma? Seera malee agbaabii malee maaliif dhuma namni? Ati yoo qawweetti hin amantu ta'e yoo qawweetti amantee uummata Oromoo hin hidhachiiftu ta'e uummata Oromootiin bahi karaa cuuf hin jedhin uummata Oromootiin lagannaa gabaati jettee hin labsin. Genereeshinii ani keessatti dhaladhe seera malee dhumaa jira. Genereeshiniin ani keessatti dhaladhe bu'aa tokko malee dhumaa jira. No dhumuun qabu qeerroon. Dhumuun qabu uummanni Oromoo dhumuun qabdu hawwan Oromoo yoo hidhannee yaa hidhannu wal taane tokkummaa keenya jabeeffannee wal mari'annee teenye yaa hidhannu. Diina ofirraa hoodiin xiyyiitti naan na gubu. Yoo diin shimala arreebee na gubu. Ani maalidha kanan ani jala dhaabbadhee du'u? Maali ani? Ani nama bar rabbuuyyuu obsa fixata nama baran. Sittaa dhagahamu. Warra ala jirtu sittaa dhagahamu. Sittaa dhagahamu xiqqooshii yaadi namaaf. Wasammuun keen hojjete xiqqooshii yaadi namaaf. Nama yaadi nama barbaachisa. Lubbuu baattee lubbuu irratti hin faradini. Lubbuun akka itti wareeggamtu akka qabdi. Okkee ani lafa jira naal taate isaa birruutti dhaladhe. Seera malee namni du'uu qabu barta. Sorry. Seera malee namni du'uu hin qabu. Agbaabii malee namni du'uu hin qabu. Ummanni Oromoo
kun erguma waggaa torbaatii dhumaa jira. Erguma waggaa torbaati. Jarri warra hidhamellee hidhaadhaa baasu hin jirtu. Jarri aangoon nuyi kalee itti dhumnellee dabarsitee nuuf kennuuf hin jirtu. Hundumti keenya daandii tokkorra deemna hoo ta'e akkamumatti bilisa baana. Daandii tokkorra deemnee bilisa baana hoo ta'e teenyee walaa mari'annu nuun baasu karaa nagaa mokkorre yaallee jirra. Yaallee haga namni yaalu. Xinnaas gabbarre guddaas akka waliin bubbullu jedhe Hacaaluu Hundeessaa. Har'a bakka dhugaa jira. Hingaa karaa dhugaa yaalle. Diinni nu bobeechaadha. Diinni nu bobeechi ofiisaati hundee jabeeffachaa jira. Lafa abiddi itti boba'utti ani abiddan bobeechu maaskiin kennaafi jedhe lafa abiddi itti boba'utti. Nuti maaliif gubanna abidda keessatti? Maaliif dhuma sabni koo? Maaliif dhuma obboleewwan koo? Maaliif dhuma hiriyoon wanni koo? Maadhuma haati koo abbaan koo maa du'an? Maaliif du'an? Ani bar namni jijjiirama fidee osoo du'ee nan aarsu. Jijjiirama malee namni maaliif dhuma? Seera qaba lubbuun namaa. Lubbuun namaa akka horii miti bakka hin buufamu. Lubbuun horiitu bakka hin buufamu. Hayyuun ofirra gadi taa'e ilaal. Profeesarri dooktar ofirra gadi taa'e ilaal. Waan hin danda'amne hin yaale waan hin danda'amne godhin jedhin namaan. Sittaa dhaga'amu xiqqoo ishii. Uummanni biyya keessaa dhaabbachuu qaba ammaan achi. Qeerroon biyya keessaa ofirra gadi taa'ee laaluu qaba. Ofirra gadi taa'ee yaaduu qaba. Gali bosonatti. Erga qabsaa'uu barbaadde gali bosonatti siin jedhe bosona barbaaddetti gali. Inni karaa cufi siin jedhu inni lagannaa gabaa godhi siin jedhu sun siyaa hidhachiisu hidhadhu gali bosonatti. Nama tokko ajjeestee duun bu'aa qabaa bara. Waraana tokko ajjeestee duun bu'aa qabaa bara. Abiy Ahmed nama aangoo gallakkisuu moti nama aangoo jaalatuudha siin jedhe bara nama aangoo jaalatu. Har'a bar mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraay malee Itoophiyaa miti bara. Mootummaa Abiy miti bara. Aangoo isaatiif jecha warra Tigraay sodaate. Na kuffisu na shafaxu jedhee na garafu jedhee nuusa takka baajatallee kenneefi akkasaan filannoo gaggeessan. Baajatallee kenneefi siin jedhe akkasaan filannoo isaanii nagaan gaggeeffatan. Nuun asitti kalee TPLFitu nu fixaa ture. TPLFit akkas nu godhaa ture nuun jettu OPDO'n kan isa caalu nu godhaa jirti. Nu godhaas jirti. Jarana waan TPLF kalee nu goote harka lama OPDO'n nu godhaa jirti. Jara waan alagaan kalee nu godhe caala OPDO'n nu godhaa jirti. Dammaqa socho'aa lafa jirtani. Profeesar Rasbee TV'dhaan cufi karaa'e. Dooktor Rasbee TV'dhaan cufi karaa'e. Hayyuun Rasbee TV'dhaan cufi karaa'e. Jarana karaa cufuu bichaatti dhumne jijjiiramni hin jiru karaa keessa. Hidhachiisa uummata keechan. Uummata nagaa gadi baaftanii karaa irratti fitina. Sabni qabsaa'u malee mirga isaan kabachiisu qabsaa'ee akka mirga isaa kabachiisu hidhachiisa. Yaa hidhannu hidhachiisa. Ani bari yoo nu galuu baate ormarraa fakkeenya fudhannu isiniin jedhe bara. Har ormi gamatti of kabajaa jira barar. Har ormi dirree gamaatti mana isaa kabachiifataa jira. Ani filannoo isaanii karaa nagaatiin gaggeeffataa jirani. Sila ani hin duuneef namni du'uu qaba. Sila ani bakka sanitti argamee namni hin duuneef du'uu qaba. Namni haaduu hidhatee ajjeesee yaadu. Dhaabbanni uummanni Oromoo
biyya keessa jirtu dhugaasiin jedha sitti maani dhaabbadhu sitti maani dhaabbadhu hanga hayyuun tokko gadi ba'ee istiraatejii hidhannoo sii baasutti baatee karaa hin cufin lagannaa gabaa jettee gabaa hin dhaabsisin amma acha biyya hamadi nama kanaan bu'u miti akkuma durseetee jaartiin qullaa lafaa kaate kaleessa wayyaanee karaatti cufnee lagannaa gabaa goonee abiyyillee har'a akkasitti gaggeessine jennee yaaduun keenya wallaalummaadha kun doofummaadha kun nama fireeshii dhufe nama bineensa aangooree argate kan akkamitti kanaan kuffisuu dandeenya hin danda'amu waan hin danda'amneedha kun waan hin yaannamneedha kun nama bineensa dhiiga namaa dhugaa jiraachuu barbaadu kan akkattiin kuffifnaa waan qoosadha kun nama dhiiga ilmaan Oromoo dhugaa jiru TPLF caalaa nama dachee Oromoo dhugaa jiru TPLF caalaa nama akkasii kana karaa cufuudhaan lagannaa gabaa godhuudhaan kuffifnaa wallaalummaadha kun anaaf doofummaadha kun anaaf dhaabbadhaa saba Oromootirraa dhaabbadhaa sabni Oromoo yaa hidhatu yoo akka hidhatu barbaadan gorsa dihee ummanni miliyoonni jaamana shiititti yoo kabaju miliyoonni 50 odoo lakkoofnuu dhumaa jira jarana nama nutti haa dhagaamu nama keenya kan dhumaa jiru nama keenya kan dhumaa jiru dogoggorina lubbuu qabna namni hidhatee yaajjeesee du odoon hidhanne maaliif karaa irratti ilaala mootummaan kun kan mootummaa nafxanyaa kan saba Amaaraati sabni Amaaraa du'ee ka'ee aangoo kan argate Oromoo dhagaa sabni kun du'ee ka'ee aangoo kan argate salphaatti du'a malee ajjecha malee aangoo kan argate nama akkanatti salphaatti aangoo argate kun salphaatti nurraa deeman seenaa kaleessallee nutu dhiiga aangoo kan argate har'allee nutu dhiiga aangoo kana namicha kanarra teechisaa jira nama akkanaa kan akka xoofnan hin danda'amu kun waan hin fakkaannedha imbiitinyinnet kan agarsiisuu qabnu nuyi hidhannoo qofaa siin jedhe hidhannoo qofa amani kana hidhannoodhaan alatti namichi kun nurraan deemu ajjeesnee du'uu qabna lafa jirrutti waraana mootummaa hunda ishee fixuu qabna lafa jirrutti ajjeesi meeshaa irraa hiikkadhu hin du'ini egaal Oromoo barnoota hin qabne sitti fidde waraanuma si jeesu san ajjeesi meeshaa irraa hiikkadhu garuu lagannaa gabaa ittanii ummata Oromoo fixaa jirtan kana nurraa dhaabaa nurraa ummanni dhumaa jira ummanni Oromoo qoosatti dhumaa jira ummanni Oromoo bu'aa tokko malee dhumaa jira jijjiiramni tokko hin jiru Jawaar Faawotee Baqqalaa Garbaa Faawotee kinootti faraduuf deemti kuni maalirraan dhufe dadhabina keenyarraa dhufe odoo nuti hidhannee ishii bobeessinee hin dhufu akkuma Tigraay kanatti nu gabbartee nu baafti sila akkuma Tigraay gabbartee taankii miti maaskiin ergaaf jette san nullee nu gabbartee hidhamtoota siyaasaa kanallee yaafti ture hin yaaftu Jawaar Faallee mana hidhaati hin baastin abjuu sittaa ta'u hanga ati namtittii tana bobeechinet hanga ati waraana namtittii tana lafa argitet Oromoo ta'ee waan barbaade haa ta'u waraana haa biyyaa hanga ati bobeechinet Jawaar Faallee mana hidhaatiin baan jettee yaadin namni kun nama waggaa 27 daninnatii ta'ee dhiiga Oromoo dhoksaatti dhugaa turedha har'a immoo ifatti ba'ee nu dhugaa jira namni kun nama dhiiga saba kanaatiin jiraachaa ture nama dhiiga saba kanaatiin mindaa nyaachaa turedha har'allee nyaataa jira har'a ifatti dhugaa jira dhiiga isaa dhangalaasee har'a ifattis nyaataa jira nama akkasii kana lagannaa gabaatii fi karaa cufuudhaan gaggeessine innee yaannoo ta'e nuti donqooroodhaan
Don qoro isa jedha sannu. Dhugaa Rabbi. Dooma. Nama akkana kana nama bineensa dhiigoggaa 27 dhugaa ture har'a ifatti nutti dhufe kana. No, hin qoosin hidhadhu. Hin qoosin lafa jirtu hidhadhu. Namni kun hundee gadi fageeffannaan boru salphaatti nama nurraa deemuu miti. Waan karoorfate qaba inni karooroo gaafanii qaba. Sababa inni Tigraay hin tuqneef qaba. Sababa Tigraay hin tuqneef qaba. Tigraayin yoo tuqe saatii tokko hin turu Itoophiyaa keessa. Saatii tokko hin turu Itoophiyaa keessa. Hin beeka. Namni kun nama gamna baay'ee. Nama shaarmuxaadha baay'ee. Nama aangoosaa jaalatudha namni kun. Nuti yoo akka Oromootitti ani akka Oromoo maal barbaadda wannumti isin barbaaddan maalidha maal barbaaddu mee sabni Oromoo kun maaluma barbaaddan isin mee waanuma isin barbaaddan natti maal barbaaddu bilisummaadha miti bilisummaa barbaaddu hoo ta'e hidhadhu lola ofirraa biyya abbaa keetii irratti du'aa jirta dachii abbaa keetii irratti nyaaramaa jirta dachii abbaa keetii irratti dararamaa jirta. Nama jala ciisanii du'uun wallaalummaadha. Nama jala ciisanii du'uun doofummaadha. Haboo dammaqi kaachi mataan nukkubsini. Haboo karaa irratti yaateen du'in kaahoo kan ajjeesi. Tihee? Isin kan sin gammachiisu gaafuma namni nama arrabsu qofaa miti. Gaafa namni dhugaa dubbatullee fudhadha. Amanaa fudhadha dhugaadha kuni. Umman Oromoo karaa irratti yaa'ee dhumuu hin qabu. Umman Oromoo hiriirri biyya keessatti deemu sun dhugaa isiniin jedhe biyya kana yoo ta'e jijjiirri. Warri Irooppaa fi Ameerikaa, Astiraaliyaa, Kanaadaa jirtu hiriira bahii mootummaa cinqi. Warri Kanaadaa, Astiraaliyaa, Irooppaa jirtu. Sin ajjeesan ati bahiiti mootummaa. Warri biyya keechaa fixa waraana mootummaa. Fixa waraana mootummaa hiriira bayinaati. Fixa waraana mootummaa. Hin bayin hiriira laganna gabaadhiisi. Shaggodi waraana mootummaa lafa argitet. Shaggodi isin jedhe. Halo. Shaggodi waraana mootummaa lafa argattetti. Erga ishiin diddeesi fixaa jiraatte. Erga ishiin si keechaa baatee garagaltee suma nyaataa suma keechaa baatee haadha ishiif abbaa ishii Oromoo lafa Oromoo keessaa baatee sitti garagaltee aboo hiriira kee dhaabiti lagannaa gabaa dhaabii waraana harka fixi lafa argattetti hiikannu meeshaa irra. Meeshaa bitatu yoo dadhabdee siin jedhe beellaan. Meeshaa bitatu yoo dadhabdee waraana Oromoo kanuma jiru. Kan bakka ummata kana faana dhaabbanne fixi meeshaa irraa hiikkadhu. Ammaach istiraatejii si baasu kana malee hin jiru kan biraa. Sin baasu lagannaan gabaa. Sin baasu biyya keessatti baatu. Hiriirri biyya kanattis kan si fayyadu. Bayi cinqi warri diaasporaa alaa. Hiriira mootummaa alaa bayi cinqi. Ummanni biyya keessatti hiriira bahe hin tumamu. Ummanni biyya keessatti hiriira bahe hin ajjeefamu. Ajjeefamee bu'aan hin jiru. Tumamee bu'aan hin jiru. Maaliif du'a namni? Dee ani nan jiraadhaa namni hin du'a. Eenyutu jedhe san? Ati eenyu? Ati eenyu sin jedhe? Ani jiraachaa kan namni du'a. Haa du'u namni dhugaadha hoo du'e immoo jijjiiramni dhufuu qaba. Dhufuu qaba jijjiiramni. Jijjiirama malee namni dhumuu hin qabu lafarraa. Dee hin qalladdaa. Karaan ani siin jedhe kanatu si baasa. Hiriira kee dhaabi. Lagannaa gabaadha. Waraana mootummaa ajjeesii irraa hiikkadhu meeshaa. Shiftaa ta'ii bakka ammaachi Oromoo kan taate martinuu biyya keessatti. Shiftaa ta'ii biyya kee bilisa baasi. Shiftaa ta'ii dachee Oromoo bilisa baasi. Shiftaa ta'iitii uummata Oromoo bilisa baasi. Wanni si baasu isa qofa. Har'a namitti yartuu namitti dhaltuun tun bar Tigraay sodaattee nutti as garagalte. Tigraayin sodaattee. Tigraayin sodaattee nutti as garagaltee siin jedhe laal. Argite? Tigraayin sodaattee nutti as deebite. Nuti eenyu? Namaa miti nuti. Nuti namaa miti.
Nutsbar akka namaatitti nama maaltu namaan adda nu godhe? Taankii baroo bitachuu dadhabne qawwee bitachuu dadhabnu. Jeetti yoo bitachuu dadhabne bar xiyyiitii bitachuu dadhabnu. Hinde Professor Rose Bayet ibsaken, Doctor Rose Bayet ibsaken, Hayyun Rose Bayet ibsaken. Jarana ibsa isin kennitan kecha bu'aan hin jiru, jijjiiramni hin jiru. Hidhadhuu siin jedhe bakka. Ani waan si gorsu, waan beekumsa kiyyaa, waan dandeettii kiyyaa, waan ilaalcha kiyyaa, ani waan si gorsu, waan sitti hoo jiraate kanan siin jedhu dhagaye. Bayi ummanni biyya keessa, bayi ilaalcha daasboraan karaa cufii hidhi jarri kalee tooftaa kalee san bartee jirti. Maali akkamitti akka cufsiisaa, akkamitti akka lagannaa turre beekti. Karaa san irra hin deemnu nu gahee jira bakka. Karaa sana nu gahee. Gowwaa waan qabe gadi hin dhiisu jedhan. Gallakkisaa karaa san bakka. Ani amma kan siin jedhu meeshaa waan bitattee noo dhabde waraana mootummaa ajjeesi. Kan Oromoo taate ajjeesi bakka. Fidi meeshaa edin. Hookan hatiinaa fidi hookan naa kenni edin. Istiraatejii ammaa kana nutu sii kenna. Yoo didde bakka. Akkitti bilisa baanu kana malee hin jiru. Akkitti bilisa baanu kana malee hin jiru. Mee ani wanumti Abiyyi garaa Oromoo laaffise kun maaliidhaan jedhee bara. Wanni Abiyyiidhaaf akkana Oromoo garaa isa laaffise kun maalidha? Maal wanni inni garaa uummanni Oromoo dubartii yoo ta'e fuudhee gudeedaa jira. Ulfaa ta'e fuudhee gudeedaa jira. Ulfaa ta'e ajjeesee irra teechisaa akkuma TPLF kalee. Uummanni Oromoo barkaleessa. Uummanni Oromoo barkaleessa Hacaaluu Hundeessaa duunee bee wayyaaneen hin ajjeefne akkas godhe akkasitti sanuu waa namaa san jedheen hin ajjeefne bara. Isin hin baasu. Karaan amma jirru kun isin hin baasu. Nun baasu hoomillee. Nun baasu. Hidhamtoota siyaasallee mana hidhaatiin baasuuf nun baasu. Ofii keenya fillee Abiyyiin garagalchuuf nun baasu. Nun baasu. Karaan kun karaa nu baasuu miti. Karaa nu baasu nutu baafatuu qaba amma booddee karaa nu baasu nutu baafatuu qaba. Namni barate kun argitee namni deemee barumsa barate kun gizee tokko argitee doomaa juujuu jaanjoo ta'a beektaa. Oduma akkanatti dubbatu umuriin itti dhumti. Oduma haasa'u umuriin itti dhumti. Aniin kun dhaloota qubeeti. Akka kee kalee haasa'aan oolu. Akka kee kalee karaa sanirra deemaa hin oolu. Aniin karaa kiyya hin jijjiirradha bakka. Dhaloonni qubee karaa kee jijjiirrachuu qabda. Bakka ittiin diina fanaggaltu, bakka ittiin diina kuffistu jijjiirrachuu qabda kan si baasu isa. Kan si baasu isa diriddirii tokko malee. Diriddirii tokko malee. Hidhadhu caraggadu ofirraa haga namni si caraggadu. Bil godhi haga namni bil si godhu. Qabsaa'u siin oollee maaliif duutaa siin jedhe ber. Maaliif diinni dhokattee rakkoo galtee si jeetti rakkoo galii xallasii ofirraa. Dhiiroo poolisiinis gaafa san sodaattetu sitti harka kennatti. Dhiiroo poolisiin gaafa san sodaatte sitti meeshaa kenniti. Kee namni raayyaa ittisa biyyaatirraa meeshaa hin fudhata. Waraana poolisiitirraa meeshaa fudhatu sodaattaati. Ati biyya kee keessatti shaffattee bilisa of hin baasin namni bilisa si baasu hin jiru. Alagaan dhufee bilisa si hin baasu. Wanti Oromoo ammaa achi bilisa baasu hoo jiraate qawwee duwwaa. Wanni Oromoon hin godhin hin jiru karaa nagaa. Wanni Oromoon hin godhin hin jiru biyya san keessatti karaa nagaa. Yaalee haga humna isaa yaalee jira. Kanaan alatti biyyi ijaarramtee diigamtee Oromoon hiree ofiin murteeffatuu qaba. Hiree isaa ofiin murteeffatuu qaba. Namni hiree isaa ofiin hin murteeffanne
nama ta'uu hin danda'u, saba ta'uu hin danda'u, biyya ta'uu hin danda'u. Ani barkan jedhu nuti maalidhaan jedhe kan nama jala teenyee duulu. Maalidha nuyi? Maalidha rakkoon keenya kan nama jala teenyee duulu? Osoo namni nu jeesu bu'aa awwaallachaa, osoo namni lubbuu jiru dhukkubsaa sireerra ciisaa hin qoosina, hin qabsoofne hoo taane karaan nagaa dhumatee jira. Karaan nagaa dhumatee amma hiree ofii murteeffannaa mataa keenya murteeffachuu qabna. Akka warra Tigraay kanatti murteeffatuu qabna. Anuma waliin Facebook irratti ol baatee miidiyaa irratti ol baatee bokkisaan oolin inni biyya keessas bokkisaan oolin ana waliin Facebook irratti baatee alaboo kun anis rakkadhee malee silaa bakka kana kan taa'ee bokkisuu miti sirraa abookaa hidhadhuu deemachi asuma teenyee Facebook irraa iyyaa oolle jijjiiramni nuti finnu tokko hin jiru. Gadi teenyee wal mari'atuu qabna. Gadi teenyee walitti dhufnee maal godhuu qabna waliin jechuu qabna. Yaa miidiyaan nu barbaachisa dhugaa. Garuu miidiyaa qofarratti odeessuun keenya kun jijjiirama nuuf fidu lafarratti jijjiirama fiduu qabna. Nuti amma qilleensarra malee lafarra hin jirru. Lafarra buusuu qabna jijjiirama keenya. Namitti aangoo keenya dhiiga ilmaan keenyan dhiiga ijoollee teenyaa haadholii teenyan abbootii keenyan dhuftee nurratti qoosaa jirtu kan mootummaa nuu taati taanan nu sabaa miti. Mootummaa nuu taati taanan Abiyyi mootummaa nuu taati taanan nu saba Oromoo miti. Nu nama Oromoo miti. Okay? Nuti namaan malu nama sabaan malu miti. Abiyyi mootummaa nuu ta'uu hin danda'u. Nuu ta'uu hin danda'u kana kokkumaayyuu jala murree beekuu qabdan. Jala murtanii beekuu qabdan. No, Abiyyi mootummaa Oromoo ta'uu hin danda'u hoomillee. Abiyyi mootummaa Oromoo ta'uu hin danda'u hoomillee nuun ta'u mootummaa. Nu ta'uus hin qabu. Hayyuun gadi teechee maal wayya jettee of gaafatuu qabda. Maal wayya falli nu baasu malli nu baasu maali jechuu qabda. Ani tokkoon namaa gadi yaamee arrabsuu hin barbaadu. Tokko namaa maqaa waameeti akkana jechuun hin barbaadu. Gadi taa'ii siin jedhe ofirra gadi taa'i. Nama gadi taa'e waa xiinxala. Nama gadi taa'e waa garagalchee ilaala. Ofirra gadi taa'e ilaala. Akki kaleessa fi akki har'aa adda. Kaleessa mootummaa tortortuu mootummaa keessi bukaa'ee ofirraa garagalchine. Mootummaa keessi bukaa'ee ofirraa garagalchine. Har'a mootummaa nifti naftanyaa mootummaa Amaaraa kana garagalchuuf hidhannoo nu gaafata. Tokkummaa caalaa hidhannoo nu gaafata isinitti maani. Tokkummaa Oromoo caalaa hidhannoo nu gaafata. Tokkummaa keenya caalaa hidhannoo nu gaafata. Hidhannoodhaan malee jijjiiramni dhufu tokko hin jiru. Lakki ani harka duwwaan lolaa hoosiin jedhe ati immoo na diddee qawweedhaan loluu qabda. Inni itti amanee qawweedhaan lolutu injifata. Inni karaa nagaa biyya guddate keessa malee Afrikaa keessatti hin hojjetu. Abiyyi jechuun jaran ammas irra deebi'a. Abiyyi jechuun Isaayyaas Afawarqiiti. Namichi kitaaba Isaayyaas Afawarqii dubbisaa. Shoon inni Itoophiyaa keessatti taphataa jirus isuma san agarsiisa. Luka nama dhiquu, mana namaa deemee biddeen waliin taa'ee nyaachuu, karaarra deemee paarkii wannoo konkolaataa xalayaa namaa kennu, paarkii namichi nama aangoo garmalee nuti jarana waan duuneef beekuu qabna. Inni daan qabu nuti waan duuneef beekuu qabna. Namni keenya maaliif akka du'e beekuu qabna. Inni waan barbaadu argate. Kaayyoo inni barbaadu waan inni yaadu hanga hoonatu ta'eefii jira. Kana booddee dhimma isaatii miti. Dhimma isaatii miti.
nuti abbaan dhimmaa dhimmamuu qabna dhimma keenya. Karaan kalee irra deemaa dhufne nu baasettanii yoo yaaddani. I'm sorry Oromoo ta'uu kootitti nan gaddaan. Karaan kaleessa ittiin wayyaana injifanne sun har'allee deebinee ittiin Abiyyi injifanna jettanii kan yaaddan yoo ta'e ani Oromoo ta'uu kiyyatti baay'een gadda. Dhugaa Rabbi baay'een gaddaan. Baay'ee nan baasu kaa. Nan baasu wanni kalee sun har'a nan baasu har'a naaf hin ta'u. Naaf hin ta'u wanni kaleessaa sun. Har'a marsaa Abraffaan kun amma marsaa Abraffaa kana iddoo tokkotti lagannaa gabaa jirami. Namni haa xiqqaatu du'eemi bu'aa malee lagannaan gabaa sun irraa ka'a. Ittillee fufuu bar. Inka amma jimaata hin dhumatee kaa bakka. Jimaata inka garuu bu'aan tokko hin jiru. Argitani bu'aan tokko yookaan jaarmiyaalee siyaasaa kan hidhaman hin baafne bu'aan tokko yookaan uummanni Oromoo fuulduratti hin deemne dhumate marsaa shanaffaa immoo ammas lagannaa gabaatu dhufa marsaa shanaffaa hin ta'u akkanatti hin qoosin akkanatti hin ta'u hin ta'u akkanatti qoosuun hin ta'u marsaa jaaffaa marsaa torba indee. Adaduma kana jarri nama fixaa deemti. Qabsoo keechaa nu baasuu heddumoo? Diina jalatti nu kuffisuu heddumoo? No. Gadi taa'a yaa hidhannu. Gadi taa'a walaa mari'annu. Taa'a wal mari'adhaa. Taa'a wal gaafadhaa lafa jirtani. Nurra beekuu dandeessu. Waan baay'ee beektu. Siyaasa beektu. Akkatti siyaasa garagalchan beektu. Siyaasa garagalchuun garuu gaafa Afrikaatii fi biyya guddate wal bira qabaa laala. Abshaala ta'uun nama barbaachisa. Abiyyi waan abshaala ta'eef waan qaruuxee ta'eef kan Tigraay rukutuu sodaate. Kan baajata kenneef hidheetim bakka ammaachi Abiyyii fi TPLF fira guddaa wadaaj naachoo isa jedhama san fira guddaa wal kabajan Tigraay fi Abiyyi wal kabajanii jiraatan jidduu isaanii lolli tokko uumamu ammaachi lolli tokko hin jiru amma firoomni isaanii daranuu dabala amma firoomni Abiyyi fi firoomni TPLF daranuu dabala akka barsiifte ka of kabachiifteerti maalitti wal lolom maalitti wal gaw waan itti wal gaan hin qaban nutiin garuu miidhamnee jirra nutiin garuu salphannee jirra jarana jaarmiyaalee siyaasaa sunillee nuu jedhanii nu amananiit mana hidhaa sanitti namman jara kana du'aa mana hidhaatiin baafnu jar ofii keenya du'aa bilisa hidhannoo nu gaafata hidhannoo nu gaafata baay'ee hidhannoo nu gaafata baay'ee kutannoo nu gaafata baay'ee murannoo nu gaafata yoo kutannoon qabaanne yoo murannoon qabaanne hin jirru yoo ejjannoon qabaanne hin jirru nuyi waan tokko qoosatti ilaalina waan tokko qoosatti hin qabina dhugumaay mee ofii keessaniin tokkoon keessan mee of gaafadhaa ofumaa keessaniin of gaafadhaa mee dhugumaa akkamumaan yoo taane Abiyyi ofirraa kuffisuu dandeenyaa jedha mee tokkoon keessan of gaafadhaa ofiin of gaafatuun bar nama barbaachisa mee tokkoon namaa kee Abiyyumaan kana akkam goonee ofirraa buufna maal ta'u namni tokkoon bare of gaafate tokkoof sheergo of gaafadhu mee ofii keetii mataa keetiin nama akkanaa kana buusuudhaaf tokkoon keenya of gaafatuun nurra jira ofiin mari'atuun nurra jira ofiin mari'attee namaan mari'atta amma booddee namni lagannaa gabaa jedhee karaa cufaa jedhee nama yaamu nama maraatedha dura gadi ta'a hayyuun Oromoo gadi ta'a Profeesarri Dooktar Oromoo gadi ta'a ummanni Oromoo gadi ta'a wal mari'adha walaaqe mittis yoo malaa minittis yoo kee dhiisitii gadi taa'e wal mari'adha jarana akkam taana falamaa namni kun guyyaa filannoo qabee odoo Jawaarfaa mana hidhaatiin bahin
odoo Baqqalaa fa'aa mana hidhaatiin bahin odoo Hamzaa Booranaa fa'aa mana hidhaatiin bahin odoo ummanni Oromoo hidhame mana hidhaatiin bahin guyyaa filannoo qabee filannoon gaggeessa hoo jedhe nuu dhumatte siruma nuu dhumatte isiniin jedhe nuu dhumatteerti nuti fi Abiyyi balamma walitti banuu malee maal nu barbaachisa jiran maaluma nu barbaachisa amma walitti bannee kan injifatee Abiyya qabatu kan injifatee yaa garboomuun lama hin jiru garbummaan lama hin jiru garbummaan lama garbummaan takkuma garboomaa jirra miti nuti fi Abiyyi hidhannee walitti bahuu qabna Abiyyi fi ummanni Oromoo hidhatee walitti bahuu qaba harka duwwaa walitti bahuu hin qabu hidhatee walitti bahuu qaba ay saba Oromoo I'm sorry baay'een gadda dhugaa rabbi baay'een gaddaan ani baay'een gadda maaliif beektu ilaalcha tokko qofa qabna hundi keenya karaa tokko qofa deemuu barbaanna hundi keenya akkamitti ta'a kun hin ta'u waan hin taane waan hin fakkaannedha kun kana hoosiniin jedhu tokkummaa qabaachuu hin qabnu jechuu kiyyaa miti fakkeenyaa fudhadhu mee fakkeenyaa fudhadhu amma Profeesar Iskeel Yahyaa Bashir Dr. Ittaan Habtee Dr. Tsaggaayee Dr. Henook Gabbisaa daandii karaa cufuu fi lagannaa gabaatti amanu haa jennu amanu haa jennu mee maroon bosona keessa jira bosona keessaa lolaa jira isa karaa cufuu sanirra isa bosona lolu santu caala yoo xiqqaate waraana sana in ajjeesa ka yoo xiqqaate isaanillee yaada isaa kana sheer godhuu qaban innillee yaada isaanii kana sheer godhuu qaba wal gargaaraniiti hiriir amma fakkeenyaaf maroo hiriirri kun biyya keessatti nu fayyadamoo biyya alaatti nu fayyada ay biyya keessatti sinif fayyadu biyya alaatti sin fayyada achirratti hojjedhaa oodan hiriirri biyya kanatti irratti hojjetamuu danda'a namni biyya kanatti waan hin duuneef dippiloomaasiidhaaf oo ta'e hidhannoo biyya keessatti nu barbaachisa tumsa hidhannoo nu godha okay karaa hidhannoon godhamuufi qabu tumsa godhamuufi qaba jarana ol baanii soo dubbatuu baatan ani nuyi Oromoo matanaa akka cinnu addunyaa nu beeksisuu qabanii jedhaani addunyaa irratti nu beeksisuu qabu boru addunyaan ol kaaneen cinnoonni akka nu gaafan harrumaa qabanii cituu keenyaa nu gaafataa deemuu qabani cituu barbaanna nu biyya sanarraa namnamma bosona jiru maroo miti jara nagadi teenye wala mari'annu nama kana cinaallee haa dhaabbannu namuma kana cinaallee dhaabbataa hin jirru dhugumaan namni kun waraanallee haa qabaatu yaa dhaabbatu maqumaafillee cinaa dhaabbataa hin jirru akka saba Oromootitti no Oromoo wal gaafatu nurra jira no Kosina dhumaa jirra akkanatti Abiyyiin hin injifannu akkanatti Abiyyiin injifachuu hin dandeenyu bineensa kun namichi ani maalitti beektanii kalee sagalgala gaafa miidiyaa irratti gaafa inni dubbatu argan edaa wanni tun nuuf qophooftee daa orma sodaatteen jedhe direct nuuf qophaa'een ummatuma Oromoo kana cabsuuf ummatuma Oromoo kana ajjeesuuf qophaa'een gaafa inni akkasitti taasa'u san ati gamni najjeestaa ani isaanis yala ciiseen du'aana eeggadhu jedheen inni gamna najjeesuudhaaf karoora baafataa jira ani isaan immoo isa yala ciiseen du'a eenyu jedhe akkas eenyutu jedhe ani kan jedhu waaqatu qawweenu sakaale moo namatu qawweenu sakaale nuyi akka qawween tokkoof jara nabiyyi qawween qabne hin jiru
sabni qawwee hin qabne hin jiru biyya keessa illee sabni Amaaraa kun sodaatama qawwee qaba maaluma taa uummanni Oromoo kun qawwee yoo hidhate oh my Kristos oh keenya kun addaram waan addaati keenya kun waan addaati hidhannee wal hidhachiisuu qabna amma furmaanni teenya takkittii tana qofa hidhannee wal hidhachiisuu qabna tanaan alatti furmaanni nuti qabnu tokko hin jiru akkam goona kanarraa akkam goona waan gaafa Afrikaa san keessatti hin taane waan gaafa Afrikaa san keessatti hin taane mokkor akkam goona kanarra karaa nagaa jedhan karaa nagaa baane namni keenya indo karaa nagaa jedhan karaa nagaa obay namni keenya hin hidhamu akkamitti taaree Oromoo mee ani wallaala haa ta'u natti ma ani ilma keessani wabadii qabaadhe natti ma akkamitti taame wanna kana akkanumatti odoo laallu hinuma injifanna ani namanu ani hin fudhadhu ani mataa kiyyaan hin fudhan hin injifadhu waan na barbaachisun qaba humna na barbaachisu namicha kana injifachuuf jarana galaanallee taanu be galaanallee waatu dhaababar galaanillee be gaarri fuuldura kana hoo jiraate bar argite asumaan deeme gaara sanitti bu'ee dachaala kanatti rukuta gaara guddaa kanatti mo bu'ee dachaa nullee galaana taanu be jarana hinnumna gaaf tokko dhumuun keenya dhoolu baay'ina keenyatti hin naafu nujjeesanii hin naafani akka nu baay'anne Oromoon halkan tokkotti miliyoona tokko tuqaa shantu dhalataa jedhe no isin dhukkubuu qaba nama nuyi waaqni baay'isee kan nu uume immoo ol kaane falmannee kan hafne harka duwwaa baalolaan jedhane ani waan beekumsa kiyyaa isinitti waraana mootummaatirraa meeshaa hikkadha halkan irraa hikkadha lafa rakkootitti qosina hoo hin qabsoofna hoo ta'e karaa dhugaa qabsaa'uu qabna karaa dhugaatiin walitti himne hin dandeenyu lolaan qawween yoo lolle malee tolaan hin dandeenyu tolli hin jiru Afrikaa keessatti namni Afrikaa aangoo jaalata Afrikaan fakkeenyaaf Abiyyi amma guutuu ummata Oromoo kana fixee ijoollee isaa akka hoggaa ishiin umurii jiraattuu jiraachisuu isaa wayya Ameerikaatti mana ijaaree fi lafa bitee fi ijoollee isaa akkasitti barsiisuu isaa wayya dhimma Oromoo isan galchu dhimma Oromoo isan laallatu siigalee dhimmi Oromoo isan laallatu sila kanaaf nuti irratti waliigallee hidhatuun nu barbaachisa hidhannoon nuuf murteessadha akka amma deemnu kanatti fagoo miti Abiyyoon irra gad hin taa'in akka amma deemnu kanatti akka amma haala amma jirru kanaan ummata Oromoo qawween qabne dhiisiti maroo isa qawween qaba jedhuufuu hin deema Abiyyi haala amma deemnu kanaan maroo dhafuu hin deema maroon qawween qaba waraanan qaba jedhami isaafuu deemaa jira amma akkatti baraate akkatti teessoo tolfattu qabdaa bidur waan gootu ati yoo teessoo tana barbaadde beeraal barcuma tana hoo barbaadde dura maal godhu teessoo tanarra turuuf jettaa dura maal godhu teessoo tanarra turuuf dura Tigraayin tuquun qabu an Tigraay waggaa 5 yookaan aangorra jiraate waggaa 5 yookaan waggaa 10 irraa bira ga'a haaloo san ba'uuf haaloo har'aa tana ba'uuf garuu ammatti kan teessoo tanarra na tursiisu hoo maal godheedha ammin yaannisaa eenyu yoon ajjeese
eenyu yoon hidhe eenyu yoon qaben teessoo tana qabadhaadha amma yaannisa jawaarin qabeemi jawaarin hidheemi gittim jedhe taa'ee jira amma teessoo isaatir hin kawu amma jawaarirra hin gallakkisu jawaarin okay jawaarin hin gallakkisu amma teessoo isaa sana xiqqoo han jawaar kana jalaa godhaa ture sun irra gadi taa'e amma irra gadi taa'e argite ati hin dammaqxu kaa ati hidhattee loltu kaa maadhaa akkanumaan deemtee karaarra taasi goonan chawu bakka inni amma kanatti jira warra akkasii Eektiraa keessatti Isaayyaas nama isaa akkasitti fite seenaa warra eektiraa duubatti galaati nama isaanii gaafadhaa qoradhaa akkasitti fite Isaayyaas amma eenyutti isa hafe marooti isa rakkise amma bosonatti Tigraayin hin tuqu ammas maroo jecha baay'ee maroollee dhaamsa kana ga'anii innarra jawaarirra ga'e boru maroorrallee ga'uu danda'a. Innarra jawaarirra ga'e boru maroorrallee ga'uu danda'a. Amma tottolfataatuma marootti siqaa jiraam immoo koraa ta'uu diddee maroo bira waraanni dhaqee inuma dachaa maroo nam tokko argachuu dhiisuu danda'a. Waraana isaa garuu daayimenji godhuu danda'a gaafa tokko waraana isaa daayimenji godhuu danda'a. Mootummaadha waan ta'eef mootummaa jechuun haa taatu kilaashiitiin uummata Oromoo rukutuun dhabu amma ammaatitti qaba. Gaafa maroo harkaa tuqatee harkaan qabate chaaw maal fiddu Oromoon homaa fiddu nagaatti aduu sana Tigraayitti garagaruuf Suudaaniin dhaqaa Sumaalee jira Eektiraa jira Tigraay illee aduu san hin qabaata. Tigraay harka kennachiisuun namni kun karoorri isaa sagantaan isaa gadhee sagantaa yeroo gabaabaan qabu sagantaa yeroo dheeraa qaba. Ani gaafan viidiyoo kanan jalqabin gaafan harkaan barre namichi kun hiddi isaa cituu qaba. Hiddi namicha kanaa fagaataa hoo deeme nuuf hin ta'u jedheen barreessaa ture. Hinoo hidda fageeffataa jira. Hiddi isaa muka miti kaa kinoo sitti maara Jawaar tokko sin jedhee sitti mee. Abiyyi erga Jawaar hidhee hin dabale akkatti inni furdate. Erga Jawaar hidhee Abiyyi daran furdate jiran ji'a lamaan kana keessatti iddoo furdate Abiyyi. Sammuun isaa nagaa argatee qaamni isaa nagaa argatee yaadni isaa nagaa argatee rafaa bula. Kanarra maal barbaadda? Cabuun kana caala jira. Cabuun beewuleedha sibira gaanii si cabsuuti. Saayikiloojii si cabsuudha. Gaafa saayikiloojii si cabse immoo ol hin kaatu ati. Namni saayikiloojii si cabsinaan ol ka'uu hin dandeechu. Saayikiloojiidha jalqaba duraa nama kan cabsan. Ol ka'uudhaaf hanga ati ol kaatee akkamitti akka kaatu sana tolfattutti inni immoo gadi fagaataa deema. Teessoo isaa tolfataa deema. Akkuma Jawaar kana jechuudha. Jawaar qabsaa'ee Jawaar dhiira namaati kutattuudha onnee qabdii hanga duututti hanga meeshaan dhaqee itti rakkatutti rakkiftee qabde warri meeshaa malee deemee warri meeshaa malee dhaqee du'u warri meeshaa malee mootummaa tana kokkeen qaban uummata Oromooti. Uummata Oromoo saba Oromoo kana saba waan itti man hin galleef amma akkama odeessiti tun akkama albaatinaan jedhaana barnam akkama albaatii jedha akkama beekumsa malee asirratti jecha albaatii odeessitinaan jedha beekumsa malee beesitti albaa jira sitti odeessaa jira garuu sittan himaa jira laa sittan himaa jira nuti akka sabaatitti siin jedhe nuti akka sabaatitti waan baay'een nu hafa qaroominni nu hafa abshaalummaan nu hafa dammaqinsi nu hafa namni dammaqe namni qaroomina qabu namni abshaalummaa qabu hin injifatamu. Maaliif qabe Jawaar hindiin maaliif qabe namni kun nama hamaxanyaa nama nafxanyaati qabamuu hin dandeenye nama nafxanyaati eenyumaaf illee nama qabamuu hin dandeenye namni kun nama Oromoo keessaa dursee qaroomedha nama dammaqinsa qabu. Aboo dhiifa manaa godhi mararafaa waggaa 50 Profeesara Oromoo hidhamaan turre qaroomina si gaafata dammaqinsa. Yoo dammaqinsan qabaatin homaa gochuu hin dandeechu homaa fiduu hin dandeechu nama akkasii qabatta dura nyam goote akkasii harkaan baaneet hin goote ciniintee ilkaan qabdu maraan Abiyyi akkasitti qabate Jawaari nam gadi furika har'a du'aa tokko lama boru du'aa gadi furuun hin danda'amu
hindanda'amu. Ani kan siin jedhe kana malee hindanda'amu siin jedhe kan siin jedhe kana malee hindanda'amu karaa kana malee hindanda'amu. Si jala hindanda'amu akka salphaatti. Waan qabsoofnuuf beekuu qabna dura. Waan manaa baaneef beekuu qabna dura. Adeemsa keenya beekuu qabna dura. Si jala adeemsa keenya yoo beekne waan hundaa irra ga'uu dandeenya. Kanaaf laala argite Abiyyi galee har'a Tigraay jalaa bahe. Ciao. Akkuma siin jedhe dhumarratti Tigraay har'a inni kana booddee michuudha. Ciao. Nagaatti amma wal dhabdeen qaban Tigraay waliin fixataniira. Amansiifte isatu Tigraayin amansiise odoon taane Tigraayin isa amansiiftee jirti akka filannoo goote agarsiifte gochaadhan. Itti mul'ifteerti. Maa gochuu hin dandeenye. Okay, bakka ani maaskii isinii kennaa xiyyiitii isinii kennuu hin danda'u nan rukutinaadha jedhee teessoo isaa sanatti gadi taa'ate. Teessoo isaa sanirra gadi taa'e. Okay, teessoo isaa sanirra gadi taa'ee jira. Kanaaf yaa saba koo yaa Oromoo waan anarra sitti odeesse kun hundi waan warri qawweettan amanu waan qawween namaa gootu waan qawween nama gootu sitti odeessaa turanidha. Ani irra deebi'een sitti odeessaa jira malee jijjiirama yookiin bu'aa qabaata jedhee miti. Si galee jijjiirama kan qabu isa qofa. Boruu ta'e immoo ooltee bulti malee yoo ati Abiyyi aangoo irraa buufte qawwee malee na laalta. Guyyaa tana galmeeffadhu. Guyyaa tanas galmeeffadhu. Garuu tokkoon kee lafa jirtutti dachee jirtutti of gaafadhu. Mataa keetiin mataan kee of gaafadhu. Maalumatu nuu fala maalumatu nuu mala jedhi of gaafadhu. Kabachiifte sabni miliyoonni 6 moo miliyoonni 7 miliyoonni 50 wayyoo jedha waggaa meeqa guutu waggaa 150 wayyoo waggaa 150 jarana kutannoo qabaadha murannoo qabaadha barumsallee yoo qabaattan beekumsallee yoo qabaattan xiqqoo ishii mee qawwee tana sheer godha. Beekumsa qabdanillee qabeenya qabdanillee qawwee tana sheer godha. Qawween nama kabachiifti. Qawween nama kabachiifti isin jedhu nama kabachiifti sheer godhaa fi qawwee tana. Beekumsa qabdanii fi qabeenya qabdanirraa achitti sheer godhaa xiqqoo qawweetti. Qawweetti sheer godhuun waaf si fayyada. Si galee sanatu sanaan jira. Abiyyi baay'ee nama bilxiidha. Abiyyi baay'ee nama sodaattuudha. Yebilxi farii Abiyyi naayyoo baay'ee sodaattuudha. Tigraayin baajata kaffaltee fi filannoo ishiin gootee gabbarsiifte Tigraay asiyaatteedhaan yennaan gowwaan galee niitiidhaan hedhe siifis bara beeka. Wakkatti Oromoo ajjeesaa aangoo kanarra teesse. Yoo akkanatti Oromoo ajjeesaa aangoo kanarra teessee hudduun ati amma Jawaar hiniitee gaafa Jawaar jiru teessoo san jalatti hudduu kee jalatti abiddi si qabatee akkatti irra teechuu dhabdee akkatti irra kaatu dhabdee amma abidda jalaa dhaabsattee irra taa'aa jirtu kun yoo kasi baasu ta'e yoo nafxanyaa fira sii taate duraati fira isaanii gosa isaaniiti waan taateef yoo inni kun si baase jabaadhu. Garuu sodaattuu ta'uu kee albaatii ta'uu kee ilmoo haati guddiste ta'uu kee asirratti mirkaneeffadhu. Nama sodaattuu ta'uu kee odoo ati jirtu odoo ati mootummaa biyyattiiti jettee ati jirtu har'a TPLF mootummaa biyyattii taatee filannoo gaggeeffatte. Baay'ee namatti tola. Konfiidensii kaleessa Jawaar Mahammad faa warra kaalee aangoo ati siin malle tana sii kennatarra mana hidhaa jira. Isaarra mana murtiitti itti dhiyeessuu deemta. Kashlabbee.
isaan irra mana murtii dhaabuu deemta. Mana murtiitti deddeebista. Hin argatta siinafu. Yoo umman Oromoo illee qawwee hidhatee si kuffisuu baate rabbi si kuffisuu hin dadhabu. Umman Oromoo fi qawwee waliin jaalatan waan ta'eef. Qawween Oromoo si kuffisuu yoo dadhabe rabbi Oromoo